jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakkaaf iddoo jirteetti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota hordoftuu akkam jirtu irra deebi'uudhaan guyyaa irraa kana wanta baay'ee isin barbaachisu waan baay'ee bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Egaa barnoota irraa kanarra baay'ee akka itti fayyadamtanii abdiin qaba haga xumuraatti yoo dhaggeeffattanii jechuudha. Innis namoonni onlaayinii irraa galii adda addaa hojjettanii argattan keessattuu wanta kanarraa bu'aa guddaa argattu jedhee amana. Innis akkamitti appilikeeshinii tokko bilbila tokko keessatti lama goonee fayyadamuu dandeenya. Aga 10 aga 15 illee gochuu kan dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshiniin maallaqa ittiin hojjennu appilikeeshinii baay'eetu jiru yeroo ammaa kana. Appilikeeshiniin tokko gaafa nama birootiif dabarsinu kan kooyinii nu herregu jiru. Fakkeenyaaf kan maallaqa nu herregan jechuudha. Isaan kana bilbila keenya irratti appilikeeshinii amma 10 15 dabilii gochuudhaan akkamitti akka fayyadamuu dandeenyuun isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun appilikeeshinii pileestoorii keessan keessaa argattanidha. Salphaadha jechuudha. Kana malee iimoo keessan, feesbuukii, yuutuubii, teelegiraamii aappii barbaadan kamiiniyyuu 2-3 gootanii bilbila tokko irratti fayyadamuu karaa ittiin dandeessanidha jechuudha. Isas kallattiidhumaan pileestoorii keessan keessa seentanii asitti maltiipil jettanii barreessitu. Akkaataa itti barreessu ammaa kanatti jechuudha. Haala kanaan akkaataa kanaatiin barreessitanii sarchi gootu jechuudha. Amma daataan irraan jalaa badee jira akka carraa ta'e kunoo aappii isa kanaadha jechuudha. Maltiipil aappii jettanii yoo sarchi gootan kunoo akkuma asirratti argaa jirtan allow multiple accounts to access jedhee na gaafachaa jira. Kanaafi allow godheen bira darbaa jechuudha. Appilikeeshinii kanaaf hayyama laadheefiin bira darbaa. Isin pileestoorii keessan keessa seentanii multiple accounts yookaas multiple aappii jettanii sarchi yoo gootanii mallattoo S kan fakkaatu isinii fida. Achumarraa tokko daawunloodii godhattu jechuudha. Isa booda allow godhee gaafan keessa seenu haala kanaan naa fida. Haala kanaan gaafa inni naa fidu kallattiidhumaanii bakka pilaas jettu kana xumurarratti pilaasii kanan tuqaa jechuudha. Kunoo gajjallaadhuma kanarratti. Isa booda appilikeeshiniin bilbila koorraa qabu guutummaa guutuutti asitti naa fidaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kun appilikeeshiniin bilbila koorraa qabudha. Fakkeenyaaf biigi kan jettu kanaan dabilii godhee sitti agarsiisa kunoo jalqabarra kan jirtu kana jechuudha. Tuqeen jira al tokkoo fi ergasii kunoo haala kanaan akkas godhee naa fidee jira. Egaa amma xumuraatti obseen eega jechuudha. Akka sekeendii xumuree jira kunoo. Ergasii booda kunoo bakka kanatti naa baaseera. Bakka kanatti naa baasee jira. Appilikeeshinii sanarraa al tokko quba kootiif gadi qabee ta'a. Haala kanaatiin gaafan gadi qabu hoom iskiriin jedhee na gaafata jalqaba irratti. Sana booda kunoo fakkeenyaaf appilikeeshinii kana kooppii godhee isinitti agarsiisa. Quba koorra kaa'e. Isa booda hoom iskiriin kan jettu kanarraa al tokkoof yommuu tuqu maqaa biraa akka inni itti moggaasuuf na gaafata. Kanaaf bakka duwwaa bakka adii kanarraa quba kootiin al tokko gadi tuqee lakkoofsa barbaade fakkeenyaaf 1 2 3 jedheen lakkoofsa kennaaf. Isa booda seef kan jettu jala ishee jirti. Seef gaafan jedhu kunoo haala kanaatiin jala kanaatti naa fidaa. Aaddi kan jettu kanan tuqa. Isa booda asirratti go to the home screen naan jedha. Isarraa al tokkoof gaafan tuqu gara kanatti na dabarsaa jechuudha. Amma gaa appilikeeshiniin 1 2 3 jedhee dabarfadhe kanan barbaadadha jechuudha. Maqaa itti moggaaseera waan ta'eef. Isa booda nan barbaada as keessa. As keessan barbaada. Ammallee hin arginan jira. Appilikeeshinii
Okay. Haala kanaan yoo naa dhufe ishee kunoo tokko asitti kunoo maqaa kana itti moggaafadhe Doc George kan jedhee itti moggaase tokko as jira. Kan amma itti moggaase immoo 1 2 3 jedhee waa itti moggaaseef isa argachuun qaba. Okay, kunoo argadheera. Asitti argaa akkuma jirtan kunoo 1 2 3 jettee kan jirtu kana aappiin amma koppii godhadheedha jechuudha. Gaafan xiqqoo kunoo haala kanaan naa bana. Isa booda appilikeeshinii kana tokko isaa 2 godhee asirratti fayyadamuu danda'a. Akka 10tti illee fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin itti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha. Kunoo amma haala kanaan haala ka'aa jira jechuudha keessa na seensisuudhaafi. Okay, dudduubatti na jalaa deebi'e. Al tokkoon tuqu ammallee. Haga inni magariisa kana haga xumuraatti lakkaa'utti obsinee eeguu qabna. Isa booda gara seetingii isaa keessa nu galchaa achirratti waan barbaanne itti godhachuu dandeenya jechuudha. Okay. Ammallee kunoo haala kanaan dudduubatti na deebisaa jira. Okay. Walumaa gala haala kanaatiin bilbila keenya irratti appilikeeshinii adda addaa baay'ifnee fayyadamuu kan dandeenyu jechuudha.